والقبتي جرا إساتو والجديد دفنا فولا إبلا مرة جرا كبوهارا فولا إبلا مرة جرا أكما عملكينيا آبني والجديد دفنا فولا إبلا مرة وجي إرجموتا بكرنا للدما لكوسر الدم سجيب الدم أفوري كينا بربادو برو لكوسر الدم أفوري سجرون نندب بسا أفور كلون جرو hidhamuunii fi dhiphachuun akka ana eeggatu mandaraa ani gahe hundumaa anatti mul'iseera. Haa ta'u iyyuu malee hojiin wangeelaa ayyaana Waaqayyoof dhugaa ba'uu Gooftaa Yesuus biraa anatti kennameera. Ani immoo ergaa koof hojii koo kana raawwachuu duwwaanan barbaada. Kanarraa kan hafe jireenya koo akka waan gatii anaaf qabuutti illaa kaa'u. Meesee wala keessaa deebi'ee dubbisa. Mana duukaa jiraasee kana. Ani immoo ergaa koof hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada. Kanan deebi'aa. Ani immoo ergaa koof hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada. Gooftaan isin haa eebbisu ta'a. Ergama Phaawulosi kana kan jedhu kana kan dubbatu erga mul'ata Waaqa irraatiin guutame booddeetu kana dubbata. Torbanarraa iddoo marakkinaa, iddoo boo'ichaa, iddoo sana gara diinaatti galagalanii ilaalu yookiin gaara fuula Pheexroos ilaaluu tun ta'ini gara fuulduraatti deemuun barbaachisaa akka ta'e. Dhagaa maaltu galanuu gasharaamatti deemaa turanii gara fuulduraatti deemaa turanii yeroo sanatti dhagaan galagaleera Yordaanos keessa miila kaanii adda citeera gara fuulduraatti deemuun gara mul'atatti deemuun akka barbaachisudha kan waliin ilaalle har'a immoo kan nu ilaallu gara fuulduraatti deemuudhaan maaltu nama barbaachisa namni calluma deemuun danda'u gara fuulduraatti deemuudhaan maaltu nama barbaachisa jedhutu walii wajjiniin ilaalla gara fuulduraatti deemuudhaaf kan nu barbaachisu mul'ata obboloota hojii macaafa keenya 29:18 irratti sabi mul'atan qabne kan akkasumaan akka ta'u akka inni bodutu sagalee Waaqayyoo haasa. Kanaaf gara fuulduraatti deemuudhaaf kan nu barbaachisu inni guddaan mul'ata Waaqarraa qabaachuudha. Namni tarii mul'ata lafarraa qabaachuu danda'a. Yeroo baay'ee isa Waaqarraa keessa nu gashuudhaaf Waaqayyo isa lafarraa irraa al tokko roonni jalqabu jira. Amma ijoollee Israa'el fudhatanii yoo ilaaltanii gaaffin isaanii inni guddaan bilisa ba'uudha. Gaaffin isaanii guddaan boo'ichi isaanis bilisuma ba'uudha. Gaafa bilisa ba'anis immoo ergasii kan Waaqayyo kakuu galeefiidha biyyaananiif dammatti yaasutti galuudha. Dhuguma riilii Waaqayyo kanaaf isaan barbaade dhuguma biyyaananiif dammatti yaasutti galanii nyaatanii dhuguu isaaniif isaan barbaade miti Waaqayyo. Isa lafarraatiin qabeessa Waaqarraatiif kan Waaqayyo isaan barbaade. Waaqayyotu mootii isaanii ta'uu barbaade. Waaqayyotu gooftaa isaanii ta'uu barbaade. Mootii biraan illee akka inni kaamuuf Waaqayyo hin barbaanne. Maaliif yeroo garbummaarraa bilisa ba'an booddee yaada Waaqayyo akka isaan bakkaan ga'aniidhaaf Waaqayyo kan barbaade. Isaan garuu kan isaan gaafatan bilisummaadhuma bilisa ba'uu duwwaadha. Kan isaan yaadan garbummaan itti hammaateera waan ta'eedhaaf. Yaadatti yoo ta'e Musee Waaqayyo ergati mul'atee booddee gaafa inni geggeessu immoo maal jedheen akkan isa gaarratti sitti agarsiisee sanatti ijaari malee isa ala akkan ijaarreedheen. Pilaaniin duraan sitti agarsiise. Wantoota lafarratti hojjettu isa Waaqarratti sitti agarsiise jechuun tokkodhaan. Mul'ata isa Waaqarraa lafarratti akka isaan raawwataniidhaaf. Jaalalli kee Waaqarratti akka ta'e lafarratti tokko akka jennee kadhannu yaada Waaqayyoo mul'ata isa Waaqarraa yaada isa Waaqarraa gadi finnee mootummaa Waaqayyoo isa hafuuraa gadi finnee karaa keenya akka inni mul'atuuf Waaqayyoo barbaada. Kanaafitu mul'ata lafarraa miti lafarraatiin qabee Waaqayyo yaada isaa bakkaan ga'a. Amma hojii ergamoota 10 irratti yoo ilaaltanii yeroo Pheexroos beela'ee mul'ata keessa kan inni fide beela kan isa baasu nyaata ture. Nyaati sun garuu kan inni nyaatu miti. Maaliif karoorri Waaqayyoodha namooti biraan warri Pheexroos tuffatu warri Yihuudoonni tuffatan fayyina keessa akka isaan galan Waaqayyo karoo sanatti mul'isuudhaafitu haala beela isaatiin kan qabee akka inni nyaatuuf itti fide. Inni nyaachuu yoo didu malee karoorri Waaqayyo garuu namoota hundumaa gara yaada isaatti walitti qabuu ture. Kanaafitu yeroo baay'ee mul'ata Waaqarraa qabaachuun gara fuulduraatti deemuudhaaf nu gargaara. Amantii keenyaaf baay'isee maayii nu baasa. Kanaafitu hundumti keenya Waaqayyoon kadhachuun baay'isee barbaachisaadha. Waaldaan kun waggaa 20 erga dhaabbate gara 22 23 ta'uu geesseetti amma garuma sanaa rakasee hin jirtu. Riilii mul'ata kiliirii ta'e qabaachuutu irra jiraata. Waaqayyoon kadhachuutu nurra jiraata.
dhuunfaa keetti mul'ata qabaachuutu nurra jiraata. Akka walii galaa corporate vision immoo qabaachuutu nurra jiraata. Maalli mul'ati waldaa kanaadha. Yeroodhaa yerootti sheeppii ta'utu nurra jiraata. Bal'achuutu nurra jiraata. Guddachuutu nurra jiraata. Waldaan mul'ata qabu sanaan isa gahuu hin dandeessu. Namni dhuunfaatti mul'ata qabu yoo ta'e isa gahuu hin danda'u. Waaqayyo kanaaf galgala kana dukkana keenya haa ibsu. Akka dhuunfaattis akka waldaattis. Kiliirii kan ta'e gara fuulduraatti deemuudhaaf. Kana jennee waan harkaan qabnu tokko. Kana jennee waan woordii tokkoon haasofnu tokko. Waaqayyo kanaafan isin barbaade kan nuun jedhu adda bahuutu irra jiraata. Baay'ee kun murteessaa. Phaawulos maal jedhe amma? Jireenya koo tokkotti lakkaa'u. Sanatti kenname sana raawwachuu kanaaf waanuma tokkotti jireenya koo lakkaa'u. Isa raawwachuun waan barbaadaa. Kam ture Phaawulos duraan? Waa'ee hojii ergamootaa keessa kan ilaalu hojii ergamootaa kan dubbise waan ta'eef meexinnoo see lafa cireen isiin agarsiisa hojii ergamootaa kana. Kanaan duras yeroo baay'ee rattaasaa tureera, baay'ee sirriitti barsiisaa tureera, jalqaba kan biyya kana dhufeeni. Waa'ee isa kanaa xinnoo see hojii ergamootaa kana xinnoo masee itti bu'een darbuu barbaada. Diteelii isaa miti. Beektonni macaafa baay'een wangeela isa shanaffaadhaa jedhu. Bargeet wangeelli baay'een hin jiru. Wangeelli tokkuma nama furtu barreesse. Wangeela Maatiyoos, Maarqoos, Luqaasii fi Yohaannis nama furtu barreesse wangeeluma tokko. Wangeelli kun Yesuus Kiristoos kan inni haasa'u. Garuu inni kun immoo shanaffaadhaa jedhu. Wangeela shanaffaadhaa jedhu. Warri biraan garuu akkas jedhu kuni wangeela fura qulqulluutii jedhu. Hojii ergamootaa jedhama miti wangeela fura qulqulluutii jedhu. Maaliif hojiin kun hojii ergamootaa miti. Hojii eenyuuti hojii fura qulqulluuti. Yesuus Kiristoos wangeela tokko sana nama furu barreesse sana keessatti waa'ee dhalachuuf waa'ee barsiisuu isaati kan dubbatan. Hojii ergamootaa keessatti garuu du'aa kee dinqiin hojjetedha kan dubbatan. Waa'ee ergamootaa miti kan dubbatan. Hafuura qulqulluudhaan ta'ee Yesuus Kiristoos ergamoota keessatti iddoo qabate. Maqaan isaa ulfaata. Yesuus du'aa ka'eetu ergaa guddaatti kenne. Hamma humna argattanitti Yerusaalemiin bayinaa jedheen. Erga humna argattanii garuu Yerusaalemii ka'aatii Samaariyaa Yihuudaa biyya lafaa hundumaa gahaa jedheen. Yesuus du'aa ka'ee humna hafuura qulqulluutiin keessa isaaniitti hojjete. Akka addaatti jechuudha. Kanaafitu hojiin kun hojii hafuura qulqulluuti malee hojii ergamootaa miti. Sirriidha. Ergamootaan hojjete. Ergamooti mallattoo turan milikkita turan. Hojii guddaa kan hojjete garuu hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo immoo eenyu ulfeessa? Yesuusin ulfeessa. Isaaf ulfina kenna. Kanaaf Yesuus du'aa ka'eetu dinqii hojjete hojii ergamootaa keessatti. Yeroo kamiin gararraa yeroo namni du'aan ka'u namata mana, yeroo naaf diriiru namata mana, lubbuu fayyisuudha waan ta'eef yeroo lafarra foon hin ture kan hin hojjenne hojii ergamootaa keessatti garuu al tokko 3,000 deebi'ee 5,000 deebi'ee 20,000 biyya lafaa hundumaa hamma ga'utti yeroo Waaqayyo dinqii godhu agarra. Hojii guddaan hojiin hafuura qulqulluu guddaan yeroo inni hojjetamu. Hojiin ergamootaa boqonnaa 28 qaba. Boqonnaa 28 irratti raawwanne isa booddees jaarraa 15ffaatti, jaarraa 16ffaatti, jaarraa 18ffaatti amma bara keenyatti Waaqayyo dinqii nama kaasuun Maartin Luuteriin kaasee yeroo waldaan karaa irraa ceete waldaa karaatti deebise. Reformeeshinii fide. Ergasii fudhatanii Chaayinaa har'a kun wangeelli akka addaatti keessa deemaa jiru. Mishiinoonni deemanii yeroo dadhabanitti Hudson Tayloriin kaasee akka isaaniitti uffatee akka isaaniitti nyaatee Chaayinaa keessatti rivaayivalii guddaa fide. John Wesley faa biyya Ingilizitti kaase dinqii godhe. William Carey faa kaase. Livingstone faa kaase. Bara keenyatti Waaqayyo akkuma kana namoota adda addaa kaasaa jira. Waaqayyo namoota adda addaa kaasee dinqiidhaan namoota miiliyooniin lakkaa'aman gara mana isaatti dachaasaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Hojiin ergamootaan cufamne banamee jira maleessa. Ergamoonni darbaniiru. Hafuurri Waaqayyoo garuu hin dabarre. Obboloota hojiin hafuura qulqulluutti fufee jira. Phaawulosin fudhatanii yoo laaltan hojii ergamootaa boqonnaa 9 sila waa'ee isaa dubbisu sila waa'ee isaa dubbanne kana gaafa laaltan hojii ergamootaa 9 irratti yeroo laaltan hamma achi ga'utti Phaawulos maal gochaa ture? Nama ari'achaa ture. Yeroo Isxifaanos du'e kan wayyaa eegaa ture eenyudha isa ture? Wayyaa eeguu jechuun sana anatti gaafatamaanii mee dhaqaa rukutaa nama isin gaafatu ilaalaa. Wayyaa keessan as keewwadhaa dhaqaa rukutaa jedheen. Inni seeraaf nama jajabaateedha. Hinaafa guddaa qaba. Isa tamani Fariisota keessatti mudaan qabu ture. Dhaqanii yeroo isaan Isxifaanosiin ajjeesan achi jira ture. Isa booddee immoo maal godhe? Hamma Damaasqootti deemee namoota hiisisaa, namoota garafsiisaa Damaasqootu deemaa jiru. Yesuus Kiristoos karaatti mul'ate. Yeroo itti mul'atee gaangee isaarraa kufu inni mul'ata argaa. Inni Yesuusin argeera. Warsa duukaan arganii sagalee dhaga'u. Iji isaa garuu hin jaame guyyaa 3. Iji isaa hafuuraa garuu hin banan. Iji isaa foon hin jaame. Harkaan qabanii garaa naanii asitti geessan. Keessi isaa garuu hin banan. Yeroo iji isaa foonii banaa ture garuu maal godhaa ture? Nama ajjeesaa ture. Yeroo iji isaa foonii banaa ture garuu maal godhe? Namoota meeqa hidhaa ture?
waan meeqa waliin dhahaa ture yeroo jisaa hafuuraa baname garuu maal gochuu barbaaddaa eenyuutu inni naari'atu maaliif naari'attee Yesuus kan inni ari'achaa ture garuu Yesuus hin turre eenyuun ari'ata eenyuun hidhaa ture namoota hidhaa ture namoota ajjeesaa ture garuu Yesuus maal jedhe inni ajjeeftu sun anaadhaa jedheen eenyuutu dharoonni gaafate ana Yesuus kana ari'attu jedheen Yesuus Kiristoos waldaa wajjin tokko Yesuus Kiristoos amanaa wajjin tokko namni jisaa hafuuraan banamni taanaan obboleessa koo obboleettii yeroo jibbu obboleessa yeroo jibbu Yesuusin jibbaa jira Yesuusin ari'achaa jira galgala kana Waaqayyo keenya hafuuraa haban namni tokko nama amanee wajjin Yesuus tokko waldaa kanaa wajjin Yesuus tokko jabaadhaa dadhabaa kanaafitu nama Waaqayyoo tokkotti yeroo garmalee darbu namni Yesuusin darbaa jira namni Yesuusin ari'achaa jira obboloota koo iji keenya hafuuraa yoo baname malee kan nuuf hin galu nama kan nu kabaju waan inni kennaa qabu miti waan inni kennaa hin qabne miti tokkoffaa namni akkumatti Waaqayyoon fakkaata namni Waaqayyo garuu adda namni amane dadhabaasaa Waaqayyo hin kabaje Waaqayyo nu haa gargaaru dadhabaasaa fudhachuu dhufa gooftaan nama du'ee dhiigisaa irra jiru barbaada gooftaan iji keenya hafuuraa baname malee nuuf hin galu obboloota koo galgala kana Waaqayyo mul'ata nuuf haa laasu mana Waaqayyo keessa ijoollota jiran ija ijoollee xinnoo ka'e hamma oliitti kan jiru ija tokkoon ilaalaa jirra waldaan kiristiyaanaa jirtu hundumtu ija tokkoon wal ilaalaa jirti waa'ee keessan irra darbama baaksii keenya keessa habaan attan waldaan Oromoo addunyaadha attan waldaan adii attan waldaan gurraacha attan waldaa biraan jiru dhuguma namooti nama kana Waaqayyotu du'eef namni kun kabaja qaba iddoo qaba namni kun Kiristoosii wajjin tokko Yesuus gaafa dhufu maal jedhama Maatewos 25 irraa warra kana nyaachistan waan ta'eef nyaachistan dhukkubsannaan na gaafattan daaraan na uwwistan beelofnaan na nyaachiftan dheebonnaan na obaasan yoom kana sii goon warri godhan iyyuu warra kanaaf gootan waan ta'eef anaaf gootan namni Yesuusiif argeen godhu gaafa namaaf godhu garuu Yesuusiif godhe namni Yesuusin argee dhukkubsataa isaan gaafatu gaafa dhukkubsataa gaafatu garuu Yesuusin gaafatu Waaqayyo nu haa gargaaru yeroo darbe si taaseen ture si arguun barbaadate obboleettiin tokko beeku si taasise si arguun barbaadate Waaqayyoon garmalee rakkise akkuma si wajjin naannuma mana kee bor mana kee nu waa'ee Yesuus asheen ganamaa kaatee kadhachaa oolte Yesuus mana koo dhufatte karaan dhufuun beektu machee minuma karatti isheen ganamaa kaatee ganamaa dhufee tokkoon kaaffee dhufee biddeen hin beela maaloo qursina kun Yesuusin arguuf jedhoo maal Yesuus irraa na rakkisaa jettee ariifattee nyaata tilaatti narraa deemeetti Yesuusin egaa itti kaasee amma immoo gara guyyaa ga'ee immoo tokko immoo dhufee balbala turu rukute maanni jettee yeroo sennattu amma na waan uffadhu nabe maalo ina maali kana maaltu natti fuudhe gurgurattee kooti harkistee wayyaa harkistee tilaate deemina irraa itti arii maaliif Yesuus ni eegaa jirti amma galgala dhufe tokko mooriin barbaadaa jedheen kana maaluma natti fuudhe anu waan inni kun qaba keessumaa ta'e horii tilaate deemina irraa itti galgala ga Yesuus fuudhe in aarte ka wala ka nagoyyoomsine gooftan ansin goyyoomsine emene siyaasa diimana kee dhufe har'a siyaasa diinu ganama beela yennu guyyaa daaree dhufe galgala horii dhabe yennu garuu gaarummaan sana simatteetta akkuma itti yoo ta'u malee daftee ariifattee muti na simatteetta akkatti gooftaan mana keenya dhufuun beeku amiin saba Waaqayyo akkatti gooftaan dhufee nu gaafatu hin beeku akkatti dhufee nu goboyyoo hin beeku Waaqayyo garuu nama beeleef gaddu nama daareef gaddu nama rakkate bukkee dhaabachuu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'ee obboloota isa kanaafitu mul'ata Waaqarraa kanaan guutamu mul'ata Waaqarraa kanaan guutamu namaan ergamuu miti hafuura Waaqayyootiin ergamuu mee amiin jedha namooti namaan ergamu namoota baay'ee nama kaasa namooti biraan of kaasu Waaqayyo garuu nu na ergatu Waaqayyo garuu nu inni haa kaasu hojii ergamootaa yaadattu yeroo erga Yihuudaan du'ee booddee Phexros maal jedhe hojii ergamootaa boqonnaa tokko gara lakkoofsa 13 kaasanii gaafa dubbistan walgahii keetti ka'ee dhaabbateedha dhugaa Waaqayyo amma yeroo baay'ee hafuura qulqulluun geggeeffameera garuu gaafa sana walgahii keetti ka'ee dhaabbateetu erga Yihuudaan dha'e kottaa nama ixaadhaan bakka buufnaa namnis immoo mormine konsensiisii namaa itti walii galan Waaqayyo hafuura qulqulluun dubbate nama bakka buusaan jenneeni bakka allaqe isaamatu hixaa buufna kottaa nama tokko iddoo buufna lammataa waa'ee Maatiyaas iddoo nama malee lammaffaa seenaan isaan kan Googilii godhaa barbaada waa'ee Maatiyaas kan ol kaasee dubbatee dhaabbuse Phexros duwwaa waa'ee Phaawulos garuu Yesuus dubbate waa'ee Phaawulos garuu hafuura qulqulluu adda baase kanaaf maal jedhe magaalaan hangalutu rakkoon na eeggate magaalaan hangalutu dhamuun na eeggate magaalaan hangalutu qoramsan na eeggate Qorontos lammaffaa boqonnaa 11 laalaa maal jedhe 40 irruu si'a 5 garafanii warra Yihuudotaa 40 nama reeban 39 nama reebu saal tokko 39 si'a 5 si'a 195 reeban markabni si'a 3 galanaan gal obboloonni sobduun keessaan na rakkisu alaan immoo duuriyyoota na rakkisu
keessa lobbu sabi kon irratti kaayina rakkisu warra ormaa warra biraa tajaajila jedhanii irratti ka'u asiin agamuun bule asiin nan dhiphadhe asiin qullaante asiin qorana rakkis akka tajaajilli koon banneef nan sooma ofanii eeggadhe karaa hundumaa qobaan ta'e narratti kaa'e nan rakkadhe waan guddaan narra ga'e akka bineensee ofisonitti naan qabe hamma du'aatti na tuman wanti narra hin geenye hin jiru hamma Phaawulos kan hin dadhabne hin jiru kana hundumaa ta'ee garuu ba'aa waldaa kiristaanatti ulfaate. Eegootaa galateeffadha. Nama makara namarra ga'eemo hammi kun ta'eemo ba'aa waldaa kiristaanaa mul'ata isaa. Sinittan hima mul'ati waaqarraa gaafa nuu kennamu hagabuun hin nurkaan fuudhu quufin nurkaan fuudhu ari'atamuun nurkaan fuudhu ol ka'uu gabbuun nurkaan fuudhu keessa keenya iddoo qabatee jedhanii iyyisiisa maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Gaafa dhumarra ga'ummoo maal jedhe egaa yaa Xiimotewos kanan naafen jedhu lola amantii gaarii lolee fiigicha koo raawwadhee hunduma isaa eegeera jalqaba Qorontos kun lammaffaa sagalsa tokkoffaa sagalatti maal jedhe qilleensa na bootuuf qabeen fiiga jireenya koo qabeen fiiga jedhe Xiimotewos lammaffaa boqonnaa fudhatu dhufee immoo garuu fiigicha koo raawwadhee jedhe garuu waan tokko jedhe gonfoo tolaannaaf qophaa'ee jira isa immoo har'a fudhachuu hin danda'u guyyaatu jira guyyaan tokko ana duwwaa miti warra kakoo fiiganiif kan qophaa'e guyyaa sana eenyutu kenna gonfoo sana Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootu kenna akka gonfoon namoota qophaa'eeftu jira kan Qananiisaaf kan Hayileefaa nama tokkittiitu nama 50-20 ta'anii fiiganii nyaata kan Yesuus Kiristoos garuu nama hundumaatiif qophaa'e ameen hammarratti gonfoo sanaan fudhanne Phaawulos fiigee raawwate maleessa nu eegaa jira. Caafini birootaa maal jedha isaan fagootti ilaalanii darban nuuf garuu gooftaan isa caalu qopheesse ganaa hamma nu achi geenyutu waan tokko guutuu ta'uu hin danda'an obboloota koo fiigicha keenya raawwanne nu eegaa jiru isaa. Haleluuyaa. Attamitti fiinnaree hafuura qulqulluu keessa taanu malee socho'uu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluun nu ergu malee Yesuus Kiristoos du'aa kee nutti mul'isu malee Waaqayyoon filatamnu malee waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa vaakaansiin qabdu ayyaana kan namaa kennu hafuura Waaqayyooti. Gaggeessitoota waldaa vaakaansiin baasina. Isinitti immoo vaakaansiin baasina. Kottaa iddoo faarfannaa gala kottaa iddoo kana gara vaakaansiin baasina. Manni Waaqayyoo mana vaakaansiin manni Waaqayyoo mana ayyaanaati. Har'a torbanarraa lallaba Waaqayyoon akaasira namni tokko jedhee dhumnaan gad inni isaafan. Garuu deeqa 30 gaarraan kennuuf. Deeqa 30 gaarraan kennuuf sa'aatiin qabnu. Deeqa 5 fuulduraa deeqa 5 booddee obaate deeqa 45 lallaadhaaf. Waaqayyootu na kaasan maraajiin dubbadha jennaan galanni isaa hafuura Waaqayyoo fuuldura dhaabachuudhaan Waaqayyo na eegu. Mul'ata dubbadha namni tokko jennaan kan maaliif manichi mana Waaqayyooti. Hojichi hojii Waaqayyooti. Obboloota koo nuti seera keenyatti hidhamne istiraakcharii keenyatti hidhamne warra jiraannu miti hafuura Waaqayyooti hidhamne garuu ulfina Waaqayyoo warra agarsiifne dabarsu. Waaqayyoon waa gargaaru. Isinitti anima nam faarfadha jedhee namni tokko kaanaan hafuurri Waaqayyoo isa kaafnaan kunooti iddoon ayyaana Waaqayyoo isaaf kenne gara dhangalaasu. Bagoddolee muraa miti garuu iddoo irratti guuti jennee nama pushiin godhuni. Ayyaana Waaqayyoo yeroo geggeessitan nama tokko Waaqayyoo geggeessaa godhee barsiisuudhaan kaasu nama tokko immoo geggeessuudhaan kaasu ayyaanni namaa dhuma tokko boggadee guddatee dhufu xinnaatee jalqaba keessa kee kan xinnaatee jalqabe ayyaanni jira taanaan naa kadhadhu jedhe baradhu. Bakkee baasii ayyaana kee waldaan kiristaanaa daftee ayyaana namaa nagartu erga argitee immoo ayyaana namaa gadi qabuurraa Waaqayyo nu haa eegu. Ameen. Iddoo ayyaana kee hin taane garuu hin dhaabbatin. Hin dhaabbatin iddoo ayyaana kee hin taane. Ani isinittan hima mana sargiiduu yeroo biyya jiru yeroo na gaafatanii horii fuuchuudhaan adda tokkotti na ramadinaan jedhaan. Horii fuuchuudhaan maaliif taa'een birsii koonaa kaa'anii taa'ee barreessin danda'u sabira. Akka daakun jas bu'ee cubee waa sirreessuu hin danda'u waan biraa gochuu hin danda'u warra biraan garuu obbolo tokko yoo nyaata ta'anii niru iddoo biraa galanii niru namas bu'ee achi bu'u daakun hin achuudha namooti baay'een ofii isaaniitti kennaa qabu iddoo meeqa bu'anii gochuudhaaf. Lafa kennaa isaa gaafa galu namni waan gaarii hojjeta lafa kennaa isaan gale taanaan garuu waliin jee. Gaafa tokko tokkotti nyaata foon irree qabda waan ta'eef foon hirii naan jiran al tokko si achi keessa lammaffaa deebuu dadhabee. Maal taatee naan jedhu dhufanii baacaan jedhee iddoo malee nagashitanii maal taatee namni biddeen dhufee taa'aa jira booddee gaafa aaru naan harkaa fuudhee namni tokko hiruu jalqabe siluma iddoo malee baasanii gashitanii jedhee jechuun gootu osoo na baasanii iyyuu turre iddoo malee gashitanii jedhee dhuguma maaliifii waan mana maanii taphadhuu bitu aktiivii achitti se'an waan maanii naasofne iddoon maanta aktiivii miti nuti obboloota koo lafa ayyaana nama gashu lafa dandeettii nama gashu Waaqayyo nu haa gargaaru. Gaafa iddoo sana galuu kan nuti hojii hojjechuu dandeenyu.
Ana bitu acha sebiya gara muradi ga badufnu wae farfachos yote wae lallabus yote wae gegesus yote oboloda ko keessa afurri waaqayyo maal kaa'e isa namni sinoofu miti afurri waaqayyo gara kamitti sinoofaa jira isa namni siniin jedhu miti afurri waaqayyo maal siniin jechaa jira amiinidha itti guddachuun qooda keessa ayyaana waaqayyo sinii kennatti guddachuun qooda keessa garuu ayyaana waaqayyo fudhate baruun immoo barbaachisaa lammaffaa simboonaa wajjinaasaa akka nama waggaa ja'a turetti namoota ayyaana keessa maal akka ta'e amma tokko beeka sinii hojii siniin gorsa dhugaa arguma jira iddoo ayyaana keessa ni malee akkasiin galtee rakkatan isin barbaadu iddoo ayyaana keessa immoo akkasiin hojjetan nan barbaada akkasiin ayyaana keessa ni guddatan nan barbaada Yesuus Kiristoos ibnu bakkeenya gonfoo qopheesse ibnu bakkeenya gatii qopheesse ittiin hojjechuu dhiistanii kenna waaqa isinii kenne awwaaltanii itti gaafatamuu irraa waaqayyo isin haa oolchu maaliif bu'aanaa buusee ergan isiitti kenne maaliif awwaaltanii geessu dhuguma jedha ayyaana guddaatu jira obboloota ko maqaa waaqayyo bara baraan ulfaatu maaliif bakkeen baastan amma healing ministry kun obboloota ko walla tokko fayyisuu har'a sa'aatii fayyisuutu jira kennaa fayyisuutu jira baqaarra sagantaa pirogiraamii fayyisuu giddiidhaan fayyisi jennee harka namaa qabnee fayyisi jennee pirogiraamii itti baafnaa obboloota ko afurri waaqayyo obboleettii tokko kaasee amma naman fayyisa yoo jedhe garuu kunooti afurri waaqayyo akka ergamoota lafaatti jechaa ture afurri waaqayyoodha utuma isaan karaa deemaniitu Phexros faa itti goranii ilaalanii kai maqaa Yesuusin jedhuun maqaa waaqayyo ulfaatu afurri waaqayyo turbe sagantaa baasa obboloota ko haleluuyaa isin gara sagantichi kana afura qulqulluuti nuyi garuu maal goon itti godhoo dhiibna waaqayyo nu gargaaru itti godhoo dhiibna amma eda hamma sa'aatii minnaa itti kadhannaa nutuun beeyin garuu sa'aatii lamaatti ture maaliif kadhachaa ture gara nama sagalitaan maqaa waaqayyo ulfaatu banaadha kadhannaan bultii kadhachuudha Waldaan Kiristaanaa environment kadhannaati waaqayyo nu gargaaru hakalannu waaqayyoon nu gidduutti obboloota ko dinqii waaqayyo hojjetu harki waaqayyo adiriiru manni waaqayyo mana kadhataati manni waaqayyo obboloota ko lafa nu itti jireenyi keenya hiikame eebbifamnee sama biraadhaaf eebbataanuudha maqaa waaqayyo bara baraan ulfaatu kanaaf obboloota ko jireenya keessanitti hin qabamina istaakii taatanii hin taa'inaa pentekosteen har'a si gidduutti ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gidduutti ta'u afura qulqulluu lama faala dheedanii taa'inaa maal afura qulqulluu lama faala jechuun arrabi keessa na jijjiiramu lama faala jechuun miti afura qulqulluun guutama afaan waaqarraa haasaa warri biyya lafaadhaa wattaadaroonni dee yeroo bara dargiidhaa hiika qaba beeku isaan beektus beeku kanaafitu afaan haaraa jecha tokko yoo qabaatan obboloota koo seexan afaan waaqarraan beektu afaan lafarraa malee ingilifa beektu oromifa beektu amaarifa beektu waan garaagaraa beektu ingilifa beektu waan biraa beektu seexanni Abang wak kerja garum bet, wakai abang wak kerja tin senagut. Abang ergamoda tin wakai senagut. Obodo teko kama senanggut, dan abang lebar abang wak kerja sekali sini barang sini kan uranda. Manu wakai yo mana barum samit, idot barum sabramit, idot di bawah wakai yo thani, setan aja lah sini wakai yo kapani darmani. Amin. Idot foki darah darani smith, foki darah darani selamat tu bergurau jiwa. Adi biya kana, sini terima. Iddoo itti garuu keessi namaa gaashaan ijaaramu. Maasii waaqayyoo isin, manni waaqayyoo isin. Isintu ijaaramaa deemu, isintu qotamaa deemu, isintu meesamaa deemu. Waaqayyo isin hin barbaade. Manni kun irra bara baraan isin mootummaa waaqayyootti hin galu. Anaaf isin garuu warra mootummaa waaqayyootti qophaa'u. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaa hojjetamaa jira jedha diina keessanitti himaa. Amma gaafa fuula waaqayyootiin guutamtanii homaa mayyaaddooftaniif waa'ee keessan irraanfattu waaqayyo nu gargaaru. Yoo namni dhufee waan barbaade isin jira isin hin deemu. Isheen irruudha, isheen kana, inni kana oran. Garaan hojjetamaa jiran homaasii waaqayyooti. Ani ijaarame dhumne mana waaqayyoo ijaaramaa jira. Haleluuyaa. Inni atinatti hin dobboleetti qopheessa qoxuru nama rodaa jira sibiila karaa maqaa waaqayyoo ulfaatu. Ani mal tokko ogummaa namatti himna tokko tokko ogummaa malee namatti himna hundi isaa garuu gaariidha waaqayyoo waan gaariidhaaf godhame amiin jira. Nuyi warra gar malee namatti himna malee wanta ta'u waaqayyoo waan gaariidhaaf godha. Akkasittiin furanna obboloota fuura waaqayyoo keessa gaafa taanu mee amiin jedha istaakii mataanii hin teenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amiin jennu. Hin teenyu.
hafuura waaqayyootiin akkuma gendaramne hafuura waaqayyootiin guutamna obboloota koo hafuura waaqayyootiin guutamne Yerusaalem keenyaa kaanii gadi buuna iddoo hundumaatti naannoo kanatti buuna iddoo biraa geenya obboloota koo Yesuusin lallabna amiin jedhame rakkina keenyan faarsinu waan biraan faarsinu Yesuusin faarsina Yesuusin lallabna achi gadi bu'ee Filiphos Yesuusin lallabee jedha maqaa waaqayyoo ulfaatu chaayinaa dhaqee hersenteelar ka'ee sadaqe wayyaa isaanii uffate nyaata isaanii nyaata nuti nyaannu nyaata keenya ala garuu isaanii wajjin nyaate chaayinaa jijjiiruuf waaqayyo gabna masanatti gargaaran adiin gaa biyya keenya dhufan kan isaan doggoran beektu tokko kan isaan godhan wangeela fidanii duukaa wayyaa isaanii fidanii dhufan wangeela fidanii duukaa aadaa isaanii fidanii dhufan gaafa namni duukaan isaanii wayyoo ni gangalatanii boo'u gaafa kan keenyaa garuu biyyi lafaa kun hin darbaa jira duukaa deemaa nuun jedhan laga Yordaanos sana yemmuu ceenu jira duukaa akkamitti nama du'e baandee baafataa duukaa deemname waaqayyo isaanii badiisu dhugama jira indee Museedhaaf hojii tokko boo'an jira Yoosef hojii tokko getti boonee boonya aadaa keenya maleessa boonyeraan nafirraa gashitee Yesuus gooftaarraa deemna malee dhugama jira isa booddee yaa gurraacha uffannee moo bara baraa ittiin dhiphannu adii keenya uffannee moo sokkina maqaa waaqayyoo ulfaatu asila garuu boonyee jechuudha akkamitti tu aadaa biyya isaanii wayyaa isaanii nyaata isaanii nyaanna obboloota koo gara shaambuu keessa deemnee dandee foonii biddeen nyaannaa cumboo cororsaa nyaanna malee maqaan isaa ulfaatu mee waan dhuguma jira meenatti maame achi gadi buunee gara arsii gara maal jennee wayyaa sana uffannee farda isaaniitiin deemnee Yesuus gooftaadha jenna maleessa mee amiin jiraachuu kooti wangeela akka naannoo keenyaatti kana booddee adiitu nu ga'a miti anaaf isintu ga'a iddoo sana ameen wangeelli aadaan qabu wangeelli jechuun Yesuus Kiristoos jechuudha aadaa keessatti garuu anaaf isintu ga'a Amen. Waan nyaata sana nyaanne, wayyaa sana uffanne, haasaa sana haasofne. Biyya Tigreeranne Oromifaa haasa'u nurran jiraatu afaanuma isaanii haasofne. Biyya Oromoorranne garuu Amaariffaan haasa'u Oromifuma haasofne. Waaqayyo qooqarraa dhimma qabu qooqa hundumaa dhagaa. Isinitti ani maaju qooqa hundumaa dhagaa. Qooqa sabi sun barbaadu ana taasa an harka ergaan jira ka. Phaawulos ergaatuun harka jiraa jedhe. Ergama sana ammaan bakkaan ga'utti garuu jireenya koo maatuun lakkaa'u jedhe. Waaqayyo warra ergaa keessa karaa taphisuun isin taasise. Ameen. Al tokko tokko ergaatu qabnuutu sirriitti namaan ga'uu dadhabna boloota koo. Waan namni sun haasa'u, waan namni sun uffatu, waan namni sun nyaatu taa'anii argamuutu nurra jiraatu. Maqaa Yesuus saba keenyatti dhabuun nurraa haa ka'u. Ameen. Sabuma keenyatti dhabnee achi taa'uuni galgala kanaa kee nurraa haa ka'u. Adabaru adii bira keenya. Adabaru gurraacha bira keenya. Adabaru sababa shaa bira keenya. Adabaru sababa iddoo biraa bira keenya. Hafuurri Waaqayyoo asuma keetti dhamii taa'ee nuun hin jedhu. Phexrosin warra Yihuudotaa Israa'eliif godhe. Phaawulosin dabarsee garuu warra biraadhaaf godhe. Waaqayyo akka kennaa keetti galgala kana nu haa kaasu. Ameen. Amiin saba Waaqayyoo. Ameen ameen. Nu haa kaasu galgala kana. Iddoo kanatti dhamnee asumatti dhamnee teenyaa miti as teenyaa Awuroopaatti hojjennu as teenyaa Keeniyaatti hojjennu as teenyaa biyya keenyatti hojjennu saba dheebota irratti hojjenna saba rakkate irratti hojjenna amiin Waaqayyo nu haa gargaaru naan abboomame ergaa waaqaraatiin naan abboomame jedha Phexrosin hin taane obboloota galgala kana Phaawulosin hin taane Phexrosin hin taane Phexrosin ta'u Phexros nyaatis kan Yihuudotaa malee kan biraan hin barbaachisu Waaqayyo isa sadiitti mul'iseetu nyaadhu an qulqulleesseeraa jedhe inni garuu seera irratti kanan baradde kana miti du'een bada nyaadhuu jedhe obboloota koo hundumaa kan caallu hafuurri Waaqayyoo haasa'e. Ameen. Isa nu seera irratti baranne miti. Natu qulqulleesse nyaadhu du'een bada nyaadhu maal Waaqayyo sagalee isaatiin mormaa anoo ka guwaaraadha haaresseera nyaadhu nyaadhu. Achi gadi bahee immoo nama fideetu immoo gaadhaan ganda waaqisan ammoo amma immoo gaafa dhaquuf ka'u immoo Waaqayyo silaa nama darba maqaan isaa ulfaatu utuu Waaqayyo Phexrosin darbuu baate lallabee raawwatee eegaa jiran akka seera keenyatti dhanna qabadhaa sanbata eegaa seera Musee eegaa utuma inni lallabaa jiru Waaqayyo fura qulqulluu bittinni isaa haleluuyaa warra Yihuudotaa akkuma sanaan hin guunne dhanna qabatanii seera eegan ergatan isaan garuutu dhanna qabatanii seera eegan achuma Phexros dhaabbateetu Waaqayyo kana wal caacifne naa galee utuu dhangalaa lallabaa jiru Waaqayyo gaditti dhangalaasee ani eenyu iddoo Waaqayyoon bu'aadhe maqaan isaa ulfaatu maal gochuun danda'a waan isin wajjin muuziqee galaa jalatti immoo gaafa laaltanii isa akkan jedhee dhugaa bee hafuura Waaqayyoo beeku amma isin Waaqayyoo sodaachuun kan nuyi nama sodaachuudhaan beektu amma isinii dhuguma Waaqayyoon bilisa nu haa baasu ameen nama sodaachuun wajjiisa ogummaas fakkaatee maaliif fakkaatee dhuguma sobaan sodaadhamu sodaanna giddammanii nu dhaga amma maal godhe seenti fakkaatu achi siqe warra Yihuudotaa sodaatee warra sirba kan dhiisee jira keechi galagalee warra Yihuudotaa warra sigalaan warra di ormaa kanaan isheen kana amma gooftaan hin fudhanne eessa dhugaa ba'u achi dhiisee nyaata hin dhufe qaba Phaawulos kormi wangeelaa maqaan isaa ulfaatu nama bakkeetti paabilikii dogoggore paabilikii ma ifadhaa
nama moro saati dogoggore nu poolisii miti bakkeen baasina dhosaa matti badda waaqayyo nu gargaaru dhugaa isiitu waan inni bakkee dogoggoreefi atoo lallabaa turte lallaba sidoo lallabaa ture sidoo waaqayyo nama waliin caalchisu jedhaa ture maalii Phexros irra maalii nama wal caalchisu jalqabdee maanni gochaan kee irra hin dogoggorte waan bakkee dogoggorte garuu sini badda deefate lammataa waan Phexros raawwate lammataa hojii ergamootaa dhagaa qoradhaa hamma boqonnaa kudha lama duwwaati boqonnaa kudha lama garas boqonnaa kudha ja'a guutuu waa'ee Phaawulos duwwaa taasisa. Hingaa dadhabbii keessatti barreessite inspaayirii godha ergaa kee bakka hangaa amma jagni wangeelaa ergaa isaatiif kan du'u muka kaafadheera jedhe ganamni yeroo qabaadhee waaqayyo. Sirriittanii maachuu kun. Phaawulos injibbee saba isaa injibbin saba kootiif abaaramaan ta'a jedhe saba kootiif nan du'a jedhe sabi koo akka inni fayyuu barbaada jedhe garuu ergaa wangeelaa immoo saba hundumaatiif. Hubadda Phaawulos Phexros faani hamma Yihudaatti deeman hamma Samaariyaatti deeman achiin dabara ergaa waaqayyoo isa gara dhumaan irraanfatan hamma dhuma biyya lafaatti deema wangeela hundumaa gallabaas hin irraanfatan asuma Yihudoota duwwaadhaaf jiranii kaan Phexros garuu Phaawulos garuu isa dhumaa sana fuudhee biyya lafaatti waliin ergaa Yesuus Kiristoos isa dhumaa xumuraan ga'e mul'ata isa waaqarra maal jedhe mul'ata waaqarraa natti kenname hin dinne mooticha Agriiphaadhaan didamii jaakudha sagal hojii ergamootaa irratti anana abbooma malee abbooma hundinne mul'ata waaqayyo natti kenne gooftaan karaa Damaasqoorratti natti mul'atee natti kennaan booddee hin deebinee jedhe isa fudhadhee hin deeme karaarra bu'e ergama gooftaan kun natti kenne raawwachuudhaaf gara booddee kootti galangalle. Waldaa kiristaanaa chaalenjii isin gochuun barbaadaa yaada namaa keessaa habaadhu. Ameen. Yaada mataa keenyaa keessaa habaadhu. Ameen ameen. Wangeelli adiidhaan jedhu wangeelli gurraachaan jedhu wangeelli nama hundumaati. Afaan keenya waaqeffachuun keenya asumatti baaksii keessa gallee hamna jechuuf miti. Sabi naannoo kanaa nu eegaa jira. Sabi fagoo nu eegaa jira. Waaldaan lilfiyaatiin lakkoofsi kee yaraadha. Humna waan hin qabne fakkaata. Balbala banamaa garuu fuula kee dura kaa'eera. Ameen. Maaliif isinitti fakkaate dubbii waaqayyoo waan eegdeef? Waa'ee yarina keenyaa miti waa'ee baay'ina keenyaa miti. Hisbinaa bee qoxraa staatikisii miti saba miliyoonii lama walakkaatti hin gammanne waaqayyo. Namoota amantii Iyyaasuuf kaalebitti gammade waaqayyo. Waa'ee yarina abbaayinaa irraa dhimma hin qabu waaqayyo. Waaqayyo waa'ee garaa keenyaa irraa dhimma qaba. Waa'ee hafuura waaqayyoo wajjin walii galuu irraa dhimma qaba waaqayyo. Isa kanaaf jireenya keenya halaal. Hafuura waaqayyoo wajjin walii agalu. Mul'ata waaqayyoo biraa fudhannu. Ameen. Isa nuti foonni keenya nuun jedhu isa namni nuun jedhu miti isa hafuurri waaqayyoo nuun jedhu bakkaan hagee. Ameen. Ergama waaqayyoo an ergaa qaba. Namni ergaa qabu ergaa isaatti kan nama dhumaatti qabatee itti fufu. Gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Hojii ergamoota 20 fudhatan isin deebisa. Lafaa kaanee baadhaan. Barri keenya rakkoo haasa'uudhaan nu jalaan nume. Ameen. Barri keenya suma lafarraa haasa'uu nu jalaan nume. Ameen. Haa ta'u hafuurri qulqulluun garuu hidhamuuniif dhiphachuun akkaana eegu mandaraa ani ga'e hundumaatti anatti mul'iseera. Haa ta'u iyyuu malee hojiin wangeela ayyaana waaqayyoof dhugaa ba'u gooftaa Yesuus biraa anatti kennameera. Eenyu biraa anatti kennameera? Gooftaa Yesuus biraa anatti kennameera. Ameen.